artistiin Oromoo gini hireen isaa uummata sana. Hireen isaa uummata sanii sirba, afaan saba sanii sirba, aadaa saba sanii sirba, quuqqaa saba sanii dhiyya. Garuu namuu harkaan qaba, namuu quban qaba. Aadaa kana maaluu haa baratu Oromoo. Eenyu qaba? Lammii koo jedhee on sirbu bara, lammii koo keessaa tokko sii bara. Hai. Waa tokko sirriitti immoo mana barumsaa deemee artistiin tokko mana barumsaa deemee waan waggaa kudhanitti hin baranne artistiin tokko daqiiqaa kudhanitti si barsiisa eenyummaa kee daqiiqaa shanitti qoosaa daqiiqaa kudhaniitiin addunyaa kana walgahii teessisa daanii gaaffii sitti ba'aa ta'e hunda si kofalchiisaa si gaddisiisaa si barsiisa waan sadii hojjeta la yookaan si gaddisiisaa yookaan si gaddisiisaa si gadda keessa yoo ta'e barumsa qaba gaddi sunis gammachuu waa'ee gammachuu haasaa'oo ta'e gammachuu sunis barumsa qaba yeroo tokko artistiin mana jawaate biyya guddate keessatti abbaan qabeenyaa miliyoonar kabaja kan qabuu fi Holiwudii addunyaa irratti kan beekamu aktaraa fi artistii bar anaaf jettee yookaan daanii yookaan artistoota biraatiif jetteeti mooti barkan intarneetii guuttattu beeki. Yaaduma fayyadamuuf guuttatta isuma keessa subscribe gootee like naa gootee video gootee tokko YouTubein kaampaanii biyya alaatu nu kaffala miti yoo kaffalee uummanni ijoolleen kun itti jijjiiramtee borus kana caala eenyummaa keenya guddistee abdii kutuutti alootaaf seenaa hai fuulduratti waan sodaadhe beektuwan silaa artii keessa maafan seenaa du'ullee akkanitti awwaalamuu qabu hibamee yaalamuu jiraa'ee mana rogaa keessa nyaata rogaa nyaa'ee jiraa'een beeku jedhee lubbuu isaa dabarsa maaliif hojii irraa hin hafne nama dhabe kan isaa gatiitti geeddaru Oromoo amma yoo miti kun nuuf galuu qaba ol jabeessa harka ol qabuu qaba nu qabaa harka siin jaaladha onaan jettani jaalalli kee qofnaa naan godhu hojii kiyya badaas ta'u afaan Oromoon sirbe miti afaan keessira hin jaalatin maybe amantaan daangessuu danda'a waan adda addaatiin daanga'u hin aggeeffatin ana deeggar subscribe godhi waaqayyoon kana laalee cubbuu sitti ilaalu ana na gargaartee ani akkan jiraadhu na goote malee moo cubbuutti cubbuu goonemmaa daqiiqatti sekonditti wanni hojjannu hundu lakkaamee dhumu lafa kanarras sa'aatii lamaaf hin jiraannu akka hojii keenyatti ani amma baay'een gadda samoona kan torban guute irrii barafeen beeku waa'ee mucaa kana Facebook irratti share go'an ani akkatti kadhatan illee hin beeku akkatti nama gaafatan illee hin beeku sanas beeku qabda beekta yoo beekte malee namaafis gargaarsan gaafata garuu Oromoon odoo jiru dubbuun isaa akkan baane nan beeka kan biraasoo ani yoo daaniin borooda akkasuma ta'a kan carraadhaan milikeetoo xaarratees fakkaatees maal jedhees jalaa ba'e please Oromoo harka olaa qaba please artistii keessa cinaa ta'aa deeggara harka ta'aafi gaaddidduu ta'aafi galatooma matati ummanni immoo qabeenyi qabu tokko aartidha. Bilisummaa isaatiifis siyaasa isaatiifis maalii isaatiifis
kan qabu artistii fi artiidha. Kana gidduutti gaa wanti akkanaa kun gaafa mudatu hammam akka uummanni isaaf cichu ni ilaalla. Kan biraa aartii kana hojjechuudhaaf aarsaa guddaatu itti kafalama. Isinii galee siyaasa faana wal qabataa aartiin keenya kuni haala jiruu faana wal qabataa. Amma artistiin kana keessatti akkam Saara isin lamaanuu viidiyoodhaan ba'a. Artistiin tokko isiniif hojii tokko baasuudhaaf sagaleen hin jiru jechuudhaan sagaleen kan eenyuti? Nu bira hin jiraatu hunda keessatti sagalee baanii naan jira. Yaa turame. Takafama jira. Akan gitu naguma. Minus daga. Video apa Yazi? Zaid di saran ya. Sara, turte jirta mana kana keessatti video bay. Sara nille. Sara tille bay. Malan sin jechu barbada. Akkamitti akka ta'e hin beeknu amma gara kutaa 12-13 diraamaa keenya hojjennee ture. Garuu nuti baadiyyaa keessa galeera. Koppii daawunlood minaamin godhame baadiyyaa keessa galeera hojiin keenya. Sabskiraayibiin keenya fi namni amma nu daawwate garuu hin jiru gonkumaa. Yeroo maaliif akka ta'e namni miliyoona 60 waliin jennu tokko keessa miliyoonni takkittiin akkamitti akka dhabnu naaf galaan jiru. Yookaan nuufuu bakka adda nutti ta'e. Jechuun Oromoon kun miidiyaa kana fayyadamuu dhiiseeti maaluma ta'e ta'aa jenneeti. Garuu immoo gara mandara tiktookii kanatti yoo dhufnu namoonni 1000 itti galanii al tokko fa'aa bakka waan adda addaa I'm sorry to say this, especially gara biyya alaa kanaan jirtan jiran kun amma biyya Arabaa Masrii minaamin jiran kun akkanumatti walirra oolan dhimma adda addaa isaaf jaartii maaloo aartii keenya guddisuudhaaf garuu namatti yaa'uudhaaf namatti tumsuudhaaf garuu aartii kanarratti dhimma hin qabaatan. Abaluu araarsuudhaaf abaluu. Ani I'm sorry kana jechuu kootoo kan aadaa kanaan hin beekne ta'a. Garuu aartii keenya irratti cichuunii fi itti deemuun maaliif akka dhabame naaf hin galu. Kana fayyadama teknoolojii kanaa ittiin beekan akka hin deemne miliyoonatti 1000 mana tokko keessa taa'eet waa hedduu gaggeessaa oola. Tokko kanaan yaaduu qabna. Ammuma aartiin Oromoo dagaagu uummannis qaramaa deema. Uummannis xiinsammuu isaa yaadni isaa ilaalchi isaallee qaraa deema. Aartiin dursiteet nama fuuldura deemteeti kallattii nama agarsiisti. Kan namaa qofa osoo hin ta'in kan mootummaas kan maaliis aartiin murteessaadha. Saba tokko sabni sun aartiin isaa hin dagaagne taanaan afaan isaa hin dagaagne jechuudha. Afaan aartiin waliin qabata waan ta'eef. Dhimma kanarratti nama 16 jira. Waan kanarratti ni sammuu keessan yaaddisaa. YouTube irratti gaafa gadhiifamu. Maaliif subscribing goon maaliif hin daawwanne maaliif haa ta'u maal boruutti cabaa keetu boruutti fayyeeti waan gaariitti ba'a. Yoo rakkoo jiraate illee koomenti wal gochuun lakki waan akkanaa hin hojjenne hin taane jechuun wal sirreessanii aartii keenya gara fuulduraa deemsisna malee maali jedhaniiti miti. Takkittiin hojii bahuudhaaf baasiin isheen baastuu fi humni namaa itti bahu hedduu kana fa'aa irratti ilaaluu qabdu yaa uummataa. Namoonni as keessa jirtan haga danda'anitti aartii kana faana dhaabadhaan. Aartii kana faana yoo dhaabattan amma borutti anis waan akka nagaa naa kennu malee borus amma waa tokko yoo ta'e mucaa sanii baree mucaa kanaa miti an fayyadu. Aartii yoo dagaagsisan garuu namni of danda'e of yaaddisaa of kunuunsaa mana yaalaa ittiin ofiin dhagaa nageenya isaa fayyaa isaa eeggata jechuudha. Kanaafuu yaa uummataa amma taa'een bakka
baay'ee dhukkubsatee jira. Sagalee isaa tuun dhaga'ee baay'ee himmaatu naqabe. Waan bilbiluuf kaleessa. Akka danda'aniin mul'atis namoonni fooloora gurguddaan jedhanii yaadanitti yookaan achitti abaluuf kana godha warri jedhanillee osoo itti cittanii mucaa kana bakka ta'etti yaalchisnee gaariidha. Baay'ee mucaa dargaggeessa gara laafessa dandeettii cimaa of keessaa kan qabu. Borutti aartii Oromoodhaaf gumaacha guddaa an oolu gana ijoolleedha jechuudha. Kanaafuu dhimma kana irratti mee itti yaadate waan ta'e immoo keessaan dubbanna waliin eekoo keessaa jirra ilmaa. Garuu kuni furmaata argachuu qabaadha dubbiin malee immoo hojii keenya argu qeerroon yaadii amma mucaan qeerroon akkanaa kun odoo waan ta'e jenne amma nama dhukkubu ganaa mucaa waa hojjetu bakka tokko ga'uu danda'u umurii isaa kanaan odoo mucaan kun waa ta'e jenne hanga dubbiin taaddee akkasi beekta har'a kulanii umurii ishii kanaan waa baay'ee hojjettee jiraachuu gisee dandeessu umurii kanaan wanni tokko irra ga'e hojjetame dhukkubbii sitti dhaga'amu argi adduma barjaran xiqqoo nyaataniillee xiqqoo achi tarkaanfachuun hundi keenya lafeen dugni keenya achuma dhugni keenyas achuma garuu sabaa odoo hojjettu odoo xiqqoolleen tarkaanfatiin odoo waan ta'in akkatti lubbuu kee dhabuu deemuudhaaf adoonnoo wanni hojjette sun itti dadhabde sun odoo bu'aa sii ergate yeroodhaan yaalamaa bakka gaariitti fayyaa jiraataa sii galee jaran abargizee tokko yoo jiruunis namatti toluu taate dhibee taati beeshii jiruun hoo sitti hammaatte bee dhibee sitti fiddi mataa ishiitinu jiruun hoo hammaatte mataa isaatiin jiruu hammeenni dhibee taala dhibeen sun immoo dhibee jeesu ta'a galee kana hunda garuu hanga yoomitti Oromoon ol qabuu qabaadha wal gaafachuu qabaadha artiistisa jabeeffachuu qabaadha har'a giddi ishii kuulaniin mucaa kana baasu birrii amma kanaa baasee hin jedhin baase obboleessi ishee oduu ullaattu ani kas jimma obboleessi kiyya kuni hundi keessanuu garuu dura odoo kun hin ta'e odoo waan inni hojjete gatii itti jijjiirtee sabskiraayib gootee laayik gootee jabeessitee foloorii isaa guddatee biyyu isaa guddatee namni dhaabee intarneetiin biyya alaa chaayinaan kaffalee fi mucaan kun jiruusa jiraataa ture. Borus immoo seenaa saba isaatiif dhaloonni immoo aadaalee dhaloonni kun immoo boru aadaa isaatiif seenaa isaa boru akka guddisu sammuu qulqulluun akka fudhatu gootaa jecha. Inni guddaan Oromoo irraa kan eegamu aadaa kana qabaachuu qaba. Aadaa kana baruu qaba. Dirqama amma immoo mucaa kana yaalchisuun lubbuu isaa oolchuun dirqama warri feesbuukii kiyyarra jirtan achirrattis maxxansee jira akkaawwantii isaa achirra jira. Yoo barbaadan Facebook eegalaati waan harki keessan qaba dirqama lammummaa oromummaa namummaa lubbuu nama tokkoo ba'eetoo reep jechuun yookaan immoo fakkii himimmaanisa lubbuu kee haamaarii jechuun ulaan lama hoo darbitee irra wayya guyyaa lubbuu isaa darbuu ga'utti oduu darbee garaa nama nyaatu qeerrummaadhaan dargaggummaadhaan nama dhabuu jechuun mucaa seenaa meeqa hojjetu aadaa Oromoo hojjetee saba kana afaan saba kanaa sagalee kana fakkaatu baatee umurii isaa boru seenaa meeqa hojjechuu danda'u darbuu ijji keenya arguu danda'a. Galatooma haasaa warri mana keessa jirtan haasaa. Oromoo kanaa beeku bara dirqii kanaa barsiise gawaaqa. Nama wajjinan tokko waan ta'e baruu hin dandeenye garuu gastii kana beetuma innaan seeni. Artiistii dhukkubsatee kanaafuu waan ta'e naafuu artiistii mucaa artiistii qeerroo tokkotu Taaddasa Qalbeessaa isa Mul'uu Shuraa Gadaa jedhee sirbu isatu dhukkubsatee tiruusaa ala ta'ee biyya alaa deemee yaalamuu qaba jedhanii waa'ee isaa irraan taasifna. akkasii. Oromoodhaan ni gargaara waan tokko irratti jiru Oromoo ta'uudhaan barbaachisaan malee Oromoodhaan nama gargaarama. You have to put it. Yes.
ta'uu dadhabna saba biraayyuu ni gargaarra yaadna garuu. Nagamu. Nagayeso. Nagahawa jira. Sagalee. Sagaleen kee bakkee wayii hin jiru.